Ano fi kooti falmuun danda'u mallee si dura dhaabbadhe. Maaliif an kijibaa ta'uun barbaadu waan ta'eef jechuudha. Namni waa barsiisu waa hin kijibu waan dhagee immoo dhageera namatti fida malee tole. So kanaaf waan dhagee sana biyyatti akkas ta'eera jedhee laayivii keessa waan itti dabarsite laayivii keellee itti dabalee dubbadhe garuu laayiviin koo dubbatti sirriidhaan kun kijiba jettee meebi kijibuu danda'an yookiin itti dabaluu danda'an wallahu alam. Namni sun illee nama kijibu miti akkamitti akka jedhames silaa bilbila illee irra bareeda ture. Alaa kulli haal naaf galatoomi. Ortodoksiin taana wanni si cimbu tokko illee hin jiru. Yoo taate teessuma wanti nama salphisu hin jiru. Ortodoksummaan nama salphisu namni amantii ta'eef hin fudhata ta'uu baatee inni isa jechuudha. Kanaafuuti amma wanni jechuudha arbaa nuti shaadaa qabna gara shaadaa deemne san booddee immoo mana keessanitti mana sin dhaggeeffadhee deebisuun qabu waa'ee koo haasoftaniis taas. Eeshaayyee dubbadhu ayyee. Galatoomaadha tokkoffaa irratti ustaaza koo an ijoollee ortodoksiitiin wal jaalladhee wal kabajeen jiraataara jaraa wajjin rakkoon qabu garuu otuun hin ta'initti keessattuu biyyan dhaladhee guddatetti taatee turte yoo jedhame biyyicha keessa abbaan amantaas ijoolleen ortodoksiis jiru waan ta'eef gaafatamuu danda'a. Nama 800 irratti jedhaa jira soba adiidha kuni eenyu akka sobe inni tagaafatam soba inni lammaffaan immoo personaalisiin gaafiin nama personaaliin kon alaallata isaan eenyu nu naasa'u inni lammaffaan immoo nama guddaa amma kana taatanii akka shari'aa islaamaattis jette haasa'uun hin danda'ama yoo ta'e ustaaza ko isintu beeku yoo hin danda'amu ta'e immoo waaqayyo dhiifama sinii fagodhu anis dhiifama sinii godheera wal kabayyinee hojiin deemuun gaariidha malee amma ustaazituma personaaliin keessan sakattaame namni kaleessa hidhinan dhabu kana wal jala qotuun baroo miti garuu wanti sin amanuu qabdanu an seenaan koof badiinsi koof jireenyi koo amma sin dhageessanii oli wanti namatti tolu garuu arra yesuus seenaa koo jijjiireera kan akka bartan barbaada ustaaz nama nagaa ta'e akka kaleessatu ta'e isinan arrabsaan ustaas arra isinuu akkan kabaju na barsiiseera na musliimii kiristaanummaa keessa isinan qusadhaa isinan kabaja ustaaza koo amantaa keessa lallabadhaa waa'ee koo mana keessanitti isin sobsiisna asirratti ana asirratti turfee dubbatee naan dubbadhe waan nama dubbatte irratti dubbadhu banagaraachin laay amantiin islaamaa adda baafadhaa jira dhugaadha iddoo ati jirtutti dubbadhe malee si duuban dubban takkaa si duubaan haa dubbatte dhageessee beektaa waa'ee kee waa'ee keeyyuu kaasee namaanuu waa'ee kee naasawan gaafa qoradhe sanaa fi gaafa nachi biyya sanarraa namaan naasawan walitti takkaa guyyaa tokko waa'ee kee namaan naasawu ammas jalatti agarraan dubbadhe tu ati dhageessu sana immoo dhuftee ragaa baachuun sidhaa dhuftee ragaa baatteetta tokko jedhe lammaffaa baagiraawundii keessan otoo qoranne jetti alhamdulillah amantii ortodoksii keessa taa'ee nama mucaa gibbii keessaa ba'u miti hattaa daaqoon kukkuluulu jennaan ala dhaabbachuu naaf hin eeyyamamu. Akkasin nagaafatananis waasin gaafadhure eega barsanaalii olii tokko rakkoon jiru nagaafatta rakkoon jiru so qoqqoo nan xumura ani gaafan ijoollummaa irraa akkasii kunoo seenaa koo namni beekan jiru mana keessaati amman kutaa 10ffaa ga'ee amman islaamaa fudhadhutti takka sa'aatii 12 ala mana ture hin beeku sanuu horii tiksuu yookiin maatii kooti waa fiduu yoo suuqii dhaabee malee manaa gadi hin ba'u sa'aatii 12 taanaan mana gala takkaallee wallaahi waa takka isa namni illee wal dhungate jedhan hin beeku kutaa 10 dhagee waa'ee wal dhungachuu dhagee illee hin beeku jechuudha isa namni waa beeka jechuudha. Sana booddee islaamummaa rabbi amantaa kabajamaatti as na dhufe amantaa kabajamaatti erga dhufes akkuma achitti kabajametti ammas kabajamee dhuma jira jechuudha. Rabbiin nu salphisiin kan gara fuulduraallee jechuudha. Kanaafuuti namni amantaa salphaa keessa ture tokkollee yookaan immoo namni personaalii hin taane qabu hin jiru jechuudha kana dura. Alhamdulillah. Kanaafuu kanadhaa wanni gaafachuu barbaaddu jiraatti gaafadhu. Waan asirratti deebisuu barbaadda. Wanti isin gaafachuu barbaadu akkuma isin amma personaalii koo na gaafattanii deebitanidha. Waa'ee keessan namuma islaamaarraa kanan dhaga'e akkuma keessanii jetteedha dhugaaf soba sin taddanuu baasa dhugaa wangeelaa immoo islaamarraan dhaga'e nama sinitti siqorraan dhaga'e ustaas faranseenaa isaanii keessatti abbaan keessan warra lama qaba ta'ee sadii qaba ta'ee hin beeku amantaa kana yeroo abbaan keessanii armee keessan sababa maal akka ta'e hin beeku garuu yeroo isaan islaama ta'an duuka islaama taatanii yeroo isaan ortodoksii ta'an duuka moo qeenxee ta'an duuka as deebitanii seenaa amantiin jijjiirraa abbaa keessaniin kan wal qabate adeemsa keessan keessa jira waan jedhamu dhaga'e ustaaz soba moo dhugaadha jetteedhaan nama walitti naquuf malee baay'ee ragaa fiduu danda'an kiristaana nama amma keessanii irratti immoo soba naasa'u walirraa adda baafachuurra eega geenye eega sadarkaa kabajaan waliin haasa'urra geenye kanan dhaga'ee gurraa qaba guyyaa tokko miidiyaa irratti haasa'ee hin beeku
wanti kun dhugaadha wanti kun ustaas. Ayyee sirrii si deebisa galatoomii ulfaadhu. Banagaraachin la abbaan sun hodhu fellaan seenaa kiyya dhugaa taanaan wanni soba namaan jedhu tokko hin jiru. Banagaraachin la haati kiyya ijoollummaa irratti narraa duute rabbi ishee rahmatu isheen abbaan kiyya muslima ishee fuudheeni. Ganaa xiqqummaan ganaa kutaa tokko tun seeniin haati kiyya narraa duute. Utuaan guyyaa kutaa tokko seeni muslima taatee duute alhamdulillah. Har'allee rabbi fundoo dhaabbadhee akkan rahmata isheedhaa kadhadhuuf galannaan rabbii kiyya yeroo hunda gashu alhamdulillah rabbi akka islaama irra na ajjeefteedhaan ani garuu isheen beeku malkii ishiyyuu garuu islaama taate akka duute ni beeka abbaan kiyya illee natti hime ollaan illee natti hime maaliif jennaan isheen karaa haadha ishiitii obboloonni ishiillee musliimootadha alhamdulillah haati kiyya eessumoonni kiyya amma jiran musliimootadha si galee karaa haadha kiyyaa jechuudha. Bargit abbaan keenna akkuma isheen duuteen nu raccaasise. Qeessota fide nuti ijoolleedhaan beeknu ganaa kutaa tokko iyyuu haati koo gaafa dhukkubsatte kutaa lama baradha natti nuna yaadadha isaa naamin jedhani gaafa na fuudha mara bulchaate kutaa lama baradha. Achumaan fidee raccaase isheen duuteennan hin beeknu nuti kaa kiristaanummaa keessa waliin deemne walumaan guddanne safaan. Waan kana alaa waan takka nuti wanni beeknu tokko hin jiru jechuudha kanadha seenaan jiru. Innatama dubartii lama jettee sobadha tokko jedhi lammaffaa dubartii lama jechuun haati kiyya duunaan kan biraa fuudheera abbaan kiyya dhugaadha. Kan biraa fuudhee jiru. Garuu amantaa wajjiniin as deemtan achi deebitanii geejjibadha hin jiru. Ijoollummaatti islaamummaa irratti dhalanne garuu ganaa kutaa lama osoo hin jiruuti haati kiyya duute jennaan nu raccaasise. San booddee itti guddan jechuudha. Kun waggaa meeqa waggaa 20 beeqa har'a haati kiyya erga duute jechuudha. Waggaa 27 akkasuma naamini. So wanni intini nama jedhu hin jiru jechuudha. Kana malee seenaan biraa tokko hin jiru. Kana immoo utuma wanti fidatanii dhuftan nan dubbadha seenaa kiyya ganaa barreessallee gara fuulduraatti barreesse kitaaba tokko inni eessa seenaan kiyya waan dubbatamee dhumuti. Isa jaartii lama jette malee isa amantii wajjiniin dhufte achi baatee as deebite jette malee tikikkiliidhaati kiyya muslima taatee duute ani ijoollummaadhaan kiristaan manuu rachee alhamdulillah san booddee eeggan of baree kutaa 8ffaa akkasumatti fakkaata. Islaammaa fudhadhee mana ari'ame jechuudha kutaa 8ffaa amma dhaqee mana ormaa taa'ee mana ormaa gaafa hin jedhu iyyuu ari'amee waan jedhee biyyaallee wanna jedhee amma kun akkasitti na tarsaasutti illee jechuudha abbaan kiyya kun illee sababa isaatti akkas na taate kun yeroo sana akka ani kutaa 8ffaa ministiriin faxxananu kitaaballee na jalaa gubee dabtarri na jalaa gubatee hamma dhaqee san booddee mana namaa taa'etti baradhe amma kutaa xumurutti jechuudha barumsa kiyya alhamdulillah. So wanni dhokatu hin jiru seenaa kiyya hundayyuu nan dubbadha namuma maayikii na jala qabee naan dubbatu argamnaanu jalqabaa dhaloota kiyya amma du'aatti dubbadha osoo nama gaafa du'aatti iyyuu deemame. So waan dhokatu tokko hin jiru dingata sitti muu yaalaniiru sirriillee wannan jenne malee seenaa sana seeraan sitti himne malee. Tole? Oma ustaaza ko ani haati koos qabrii keessa jirti waan haasofne caalaa nama qabrii keessa jirtu maqaa isin kaasisuu kootti dhiifamanii isin gaafadha garuu wanti isin asirraa hubattanu akkuma seenaa keessan dabsanii natti himtanii danatti himanii koos dabsanii isinitti himu. Yoo ani waa tokkoon isinii eeyyam abbaan barbaade seenaa koo mudaadha kan jedhu anaa dhugaa baatiidha waan ta'eef kaleessa koo yoo dhufe asitti dubbate an dhufe ittiin haasa'uudha eeyyamamaadha. Kanaan ala immoo dudubbeetti jarri maqaa namaa xureessitanu kunoo kan koos akkana gootanii itti himtanii islaamummaadhuma keessa teessanis kan isaanii olii gad fuutanii natti himtanii ustaazan kiristaanummaan jaalala na barsiise yoo natti muufattan dhiifaman isiniin jedha nagaan naa oolaa kabajamaa ustaaz. Ishee dhumaa kun mamuudii dhuma ta'an ooltu jedhi. Dhugaadhuma jiru malee kun ustaaza ta'u. Maaloo afur rabbi karaa dhugaatti si adeebisu inshallah islaamummaa kun kadhatu rabbi sin ajjeesini. Ani islaamummaa eenyuufu nan hawwaan takka hamaa namaaf hin hawwu wanni nuti jibbinu namni amantii namaa irratti daangaa darbuudha. Hatta farhaan illee ta'e amantii namaa daangaa darbee jennaan seeraan ragaa malee dubbateenaan eenyumti illee ragaadhaan dhufee jennaan farhaaniin adabuun dirqama isaaniiti. Waan kanaan ala amantii namaa kabajuun namaan silumaayyuu wanti nuti as baaneef dhufnee seeraan waliin dubbachuu seeraan mari'achuu ragaa jiru waliin kennee ragaa sana irratti yaada wal jijjiiru malee ani yesuusun xiqqeessuudhaaf illee mirgan qabu nagaraatti laawun kaayyoo simita walii xiqqeessuudhaaf mirgan qabu nan gaafatama akka seeraatti rabbi irratti illee jaalatama akka seeraatti illee ni gaafatama jechuudha. Waa'ee yesuusin gaafa asirra taa'ee dubbadhu yoo ragaadhaan qabanne waa'ee isaa dubbachuun gatii na kaffalchiisa kan eenyumtu baruun dirqamadha. Ani nama wallaalaa miti alhamdulillah nama barateedha. Garuu wanni asirra dhufneef dingata bakka dukkana keessa ol baafna laata.
namni yaada sana kennanis yaada ko kenneefi namoonni immoo beekna asirratti dhufanii waa baratu laata jechuudhaaf asirra dhufne malee wala rabsuudhaaf oo ta'in kaasalaamtaa atoobistara dhaabbachuu dandeenye wala rabsuudhaaf bara asirra bahuun hin barbaachisu akka dhaloonni baratu bakka namni sammuudhaan deemu malee wal fannuu sammuu malee arrabaa wala rabsuudhaa miti bakka waan akka amma ijoolleen dhiyoo amma kiristaanummaa keessatti nuti garee arrabaa miti minaamin wallaahi ofii kiyyaa koottaame waan barbaadde na gaafadhaa ofii kiyyaa koottaame mari'adhaa jechuun ifaa barbaadaan jira waan sajjabu sigal maaliif jennaani wangeela barsiisuu barbaanna malee nuti arrabaaf hin dhufne jedhan dhugaa isaaniiti hamma jarri wangeela barsiisna jedhanitti immoo waan jarri barsiisan nan dhaggeeffadhaa waan gaaffii qabu moorratti nan kaasa gaaffii koorratti deebinaa kennote gaaffii kiyyaa fi deebii isaarratti immoo mormii yoo jiraate wal mormidha arrabaa maleetti ragaa walii kennuudha amma iddoo natti tolanii jira ijoolleen sun yoo haala sanaan ka deemu taate karaa keessaniin illee amantaan akka guddatu taata akka namni illee kabaju taasisa amantaa sana karaa islaamummaa illee akkuma kana jechuudha so ijoollee dhuma kanarra akka jechaartu tun galateeffatee darbu kana garaachilaa namoota asirra jiran kuma laabba torba irratti nuti nama arrabsuudhaaf osoo hin taane wal barsiisuudha amantaa islaamaa dogongoroo ta'e bakka dogongoraa kun dogongora jennee waliin haasa'u bakka immoo nu keessa dogongoradhaan dogongora sana immoo hubachiisuudhaaf dhufna malee nama arrabsuuf miti jedhani welkaam haa dhufan warra akkasii baana haasa'an wanni nuti waraqata nama gaafannuuf hin jiru doktorummaa sana namni wanni gaafannuuf hin jiru si galee wanni illee ati gaaffii wayinaa deebistu malee si faana mareedhu jedhuuf hin jiru bakka hamma nama arrabsinetti yaada qabu beekumsa qabu fudhatee dhufa beekumsa sanaan waliin dubbachuu dandee waliin dubbadha waliin deemnoo taate jechuudha yoommoo akka an deemutti deemu dadhabe yoo na agartee gadi bu'ee waliin deemu yoo na oltee immoo akka isaa ta'e illee deebisuuf yaaluun qaba jechuudha saniifuu galatoo misiin jechuudha barbaada walumaa galattuu ani ammallee taatu islaamummaa si hawwuun dhiisu ulfaadhu shaadaan dabarsiteen baay'een isin jaalladha baay'een isin kabaja amma deemuufanii akkuma isin islaamummaa deemtaa shaadaan nu milii kennu nurkaa taafte inni fannu akkuma isin islaamummaa na hawwitanu anis ustaaz inni na arge akka isin argu isiniifan kadhadha durna argee tureem no qalbii laphee ijoollummaatiini kan isin waa gaarabbi durna argee ture awwale ilaali durna argeetu wal qoranne beektaa no bakka isa jaalalaan adda ba'uu waan qabnuu fi haasaan keessan inni dhuma islaamummaa na hawwitanii haasaan koo inni dhuma inni na arge isin arguudha carraa kanaan fooloo ustaaz ibnuun dagatinaan jedha shalom nagaan naa ola ulfaadhu galatoome ayyeeshi jabaadhu anillee ammallee baradhu siin jedha dhugaa rabbi amma wanni itti siin jedhu amma haala bareedaarra jirta na fakkaatatille of taatee deemaa jirtallee natti fakkaata dhaggeeffadhu marii nama lama gidduutti godhamu eenyurrallee miti banagaraachilla ani gaafan jalqaba islaamaa fudhadhu takkaa islaamummaarra hoggoneen beeku amma islaamummaa seene waggaa 5 guutuu islaamummaa gaaffii gaafadha tureen otoo yeroo sana islaamummaan gaafan itti har'a si hundoo dhaabbachuu hin danda'u yookiin kiristaanaa hundoo dhaabbadhe mormuu hin danda'u maaliif jennaani waan gaaf sana gaaffinetti ta'u sodaadhee tu dhiisee dikkaa deemee ustaaza kiyya gaafadhuma Allah eenyutu uume jedheenan jennaan hadiisa ergamaa rabbi salawaatu rabbi wasalaamu alayhi natti fidan maal jedhan ergamaa rabbi sallallahu alayhi wasallam namni tokko gaaffii gaafataa deemtee dhumarra geesse Allah eenyutu uume si jechisiisa sheefaanni gaafa achi keessa a'uudhu billahi minash sheefaanir rajiim irraa jedhe Allah eenyutu uume hin jedhamu uumamadha inni jedhani amma naa deebisan dirasitti ustaaza kiyya mormaa ta'e adoraa waaqayyoo gaafa gaaffiin jiraate anuunan dhufa eeyyama koo malee natti lallabatina ustaazi la dhugaa rabbi lallabaan jiru wallahi jechuun sitti moo barbaadeen akkaati wanni jettu malee wallahi lallabaan jiru to wanti jechuu barbaade maalinni yeroo namni lama wal mormee jedhu dhaggeeffadhu kanarras hin ta'in sanarras hin ta'in qalbii qulqulluudhaan isa arrabsullee tasgabbaa'e jecha isa moo dubbatu moo jabaadhu jecha namni akka wal barsiisuu goote jette meebi dhugaa ni hubatta jedhee yaada haaluma kanaan ta'e jechuu barbaade galatoon ulfaadhu waan dhaggeeffatu galatoomaa ustaaza koo baay'een isin kabaja utuu isin akkanatti jirtan ustaaz yesuus deebi'een dhufin kanuman isinii kadhadha nagaan na wala innufu bare innufu yesuus taa jiru innufu nuti islaamummaa keessatti gaafa waa namaa himnu haqa karaa dhugaa jirtu dhugaadha akka gabbaramu Allah malee akka hin jirre islaamummaan dhugaa akka ta'e gara islaamummaa koottaa jennee namootaaf lallaba goona gaafa dubbannu ragaadhaan dubbanna ragaa kanallee namni nurkatti cabsuudhaa barbaade nurkatti cabsuudhaa danda'a nurkatti dha'uudhaallee hin danda'a beektanii nutillee waan isaan harkatti qabnu ragaadhaan waliin dubbachuudhaa dandeenya garuu wanti dhugaa jala mure isinitti himu wanti dhugaa isinitti muru namni waan arge tokko waan arge keessa darbe tokko argeera waan ta'eef hubateera waan ta'eef khaasatan nama baratee waa ilaalee keessa darbe taana waan sana keen deebu fakkeenyaaf namni wayii bultii wayii godhate bultii sana irra sirriitti barateera taana wanni inni bultii dura keessa darbe sana deebi'ee yaadatuuf hin jiru
gaabbeera ta'e waan ta'eef jechuudha. Waan sun waan hin taanedha waan ta'eef jechuudha. Yoo waan gaarii ta'etu hubatii waan sana dhiisee keessaa beeda gaabba bor. Sinii galee so kiristaanummaa qammasee laalee dhamdhamee hubadhee dubbiseeti as qabee achi qabeeti dhiisee keessaa deeme. Wanni hin deemeef tokkichummaa rabbii barbaacha deeme. Ji'a guutuu Gabreelii, Mikaa'elii, Goorgisii fi Arseemaa garaagaraadhaaf sagadaa waggaa guutuu yeroo ofii fixuun barbaachisaadha iyyuu miti. Yeroo hojii iyyuu ikoonomii irrattu dadhabbii namarratti fida. Namni tokkicha Allah sanaaf sagadee jennaan warra kaanii wanti ati guyyaa kabajaa ooltuuf hin jiru. Guyyaa kee lamaan sii kaa'ee jira Rabbiin guyyaa lama inni sii kaa'e sana waggaa keessatti bakkiino bakka ayyaana jedhamuun akkasi. Warra dhufee jennaan immoo ayyaana iyyuu hin jedhamu malee akkamitti jedhamu? Ayyaana kan jedhamu yoo waggaatti deddeebi'ee dhufe malee har'as Boris Arseemaadha, Goorgisiidha, Mikaa'eliidha, Gabreeliidha jechaa ayyaana min jedhamu kun guyyaadhuma kabajaa turuudha malee. So dhugaa rabbi tokkichaan argadhennaan gara rabbi tokkichaatti dhufe dhugaan tokko amantiin tokko isinii galee kanaaf dhugaa tokkotti amantii tokkotti akka isin dhuftan asumarraan waamicha isiniif godha. Islaama malee immoo yookiin islaamummaa malee amantiin dhugaadhaa hin jiru. Kun waanuma jala muramee beekamudha. Akkasimee warra galeef carraa kennu osoo waan hin jedhiini.